sagantaa sagalee jireenyaati. Sagantaan kun torbanitti yeroo tokkoof kan isiniif dhiyaatudha. Egaa amantiin dhaga'uurraa dhufa. Wanti dhaga'uun ta'ummoo dubbii Kiristoosiin hin beekama. Kun mata duree addaa waa'ee kadhannaa irratti wajjin kan barannu ta'a. Kutaa adda addaatiin qoqqoonnee kan wajjin barannudha. Har'aaf garuu kadhannaan maali kan jedhu kutaa tokkoffaasaa waliin ilaalla. Akka seensaatti sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko dubbifnee itti fufna. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 7 lakkoofsa 7-8 kan jiru akkana jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama jedhee barattoota isaati. Egaan akkuma beekamu kadhannaan karaa adda addaatiin eerama yookaas ibsama. Namoonni kadhannaa akkaataa garaa garaatiin hiiku. Yeroo baay'ee kadhannaa namoonni karaa baay'eedhaan hiiku. Haala salphaadhaan hiika kadhannaa jedhu hiikuudhaafi dubbii namni Waaqayyoo wajjin haasa'u yookaas fi kadhannaan karaa namni ittiin Waaqayyoo wajjin wal quunnamudha. Gabaabaadhumatti hiikaan kadhannaa gaafa hiikamu namni karaa ittiin Waaqayyoo wajjin wal quunnamu. Kana jechuun karaa namni Waaqayyoodhaan ittiin haasa'u jechuudha. Kadhannaa jedhu afaan Oromooffaatiin kadhannaa kadhata jechuus dandeenya. Afaan Ingiliffaatiin ask jedha iddoo kaanitti immoo pray jedha. Inni sirreensaa kadhannaan kiristaanotaaf kenname ask isa jedhu malee pray isa jedhu jechuun warri Waaqayyoo amananii warri karaa Kiristoos Yesuus fuula Waaqayyootti dhiyaatanii ni kadhatu osoo hin taane ni gaafatu. Maaliif Waaqayyoon abbaa isaanii waan ta'eef. Waaqayyoo abbaa isaanii waan ta'eef ni gaafatu. Wanta silaa isaanii barbaachisu abbaa isaanii sana gaafatu. Kadhannaanii gaaffii jechuudha. Abbaa ofii yookaasii fi Waaqayyoon wanta barbaadan sana fuula Waaqayyootti dhiyaatanii fedhii ofii fi hawwii ofii wanta barbaadan sana wanta namarraa cabuus yoo ta'e, wanta namarraa buqqa'us yoo ta'e, wanta immoo namaaf guutamuu qabus yoo ta'e karaa Waaqayyoon itti gaafatanii. Kanaaf kadhannaa jennee kan nuti dubbannu kadhannaan akkaataa nuti yookaasiif akkaataa namni ittiin hiikatti kennuun adda garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yeroo wal duukaa haasa'u haasaa namni tokko haasa'e inni tokko gaafa haasa'u namni tokko ni dhaggeeffata. Gaafa namni tokko haasa'e inni tokko fixu immoo inni tokko immoo deebisee ni haasa'a jechuudha. Dabareedhaan kan haasa'amu yookaasiif dabareedhaan dubbii wal duukaa dubbatamu jechuudha. Kanaaf hiikaan kadhannaa jedhu yeroo baay'ee akkaataa nuti ittiin ilaallu yookaasiif akkaataa ittiin nuti hubanneen holiidha. Isaan gararraadha jechuudha. Kana jechuun kadhannaan dubbii namoonni lama waliin dudubbatan yookaasiif immoo kadhannaan karaa namni Waaqayyoo wajjiniin ittiin wal quunnamu meeshaa quunnamtiiti jennee hiikuun irra kadhannaan dubbii afaaniin dubbatamuu hin dandeenye yookaasiif jecha afaaniin hiikamuu hin dandeenye, dubbii isa dubbannuun hiikamuu hin dandeenye, dubbiirra kan caalu jechuudha. Kadhannaan hiikaan kadhannaan sirriif inni cimaan yookaasiif inni sagalee Waaqayyoo jedhu kadhannaan dubbii dhokataa jecha dubbiirra caalu, jecha waliin dubbachuurra caalu, kan hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamu, kan hiika namaatiin ol ta'e jechuudha. Kadhannaan dubbii namni Waaqa wajjin dubbatu ta'ee dubbiin kun garuu dubbii hafuura qulqulluu keessa ta'uudhaan dubbatamudha. Inni kan biraan kadhannaan dubbii beekumsa sammuu haala beekumsa sammuu namarratti hundaa'een kan godhamu miti. Kadhannaan jedhu kadhannaan beekumsa namaatiin haala ta'a jechuu osoo hin taane kadhannaan gaafa kadhatamu wanta nuti silaa yaanne karoorri sana qofa irratti kan xiyyeeffatu miti jechuudha. Kana jechuun namni tokko Waaqayyoon kadhata gaafa jennu namni sun kan inni kadhatu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffameeti. Hafuura qulqulluutu wanta inni kadhachuu qabu, wanta inni silaa Waaqayyoo gaafachuu qabu, wanta inni silaa Waaqayyootti iyyachuu qabu kan isaaf kadhatu hafuurri qulqulluun kan isa jabeessu, kan kallattii isatti agarsiisu hafuurri qulqulluu keessa ta'eetu kadhata jechuudha namni. Kana jechuun hafuurri qulqulluu ofiidhuma isaatiiyyuu karaa nuti dubbiitti hiikuu hin dandeenyeen nuuf kadhata jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 irratti gaafa ilaalu. Akkasuma gala Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 26-27tti kana jedha. Hafuurrichis immoo akkuma kanatti dadhabbii keenyatti nu gargaara. Nuyi maal kadhachuu akka nuuf barbaachisu akka ta'utti hin beeknu. Hafuurrichi garuu haaduu isaatiin karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyeen nuuf hin kadhata. Hafuurrichi akka jaalala Waaqayyootti warra isaaf qulqullaa'aniif hin kadhata. Waaqayyo inni garaa namaa fonqolchu immoo yaada hafuurichaa hin beekaa jedha. Kanaaf bakka kanarratti akkasiif
boqonnaa kana keessatti luqqisa kana keessatti kan nuti arginu kadhannaan dubbii jecha yookaas dubbii kadhannaan karaa namni dubbiidhaan mul'isuu hin dandeenyen nuuf hin kadhata jedha. Kana jechuun kadhannaan dubbii namoonni Waaqayyoo wajjin hin dubbataniin holii kan jedhu sanaaf. Sirriidhumattis immoo namni ofii isaatiin yaadee waan kadhatu hin beeku. Kana jechuun akka fooniitti akka haala keessa jirutti waan kadhatu sana beekuu danda'a. Garuu inni kadhatu suni isa Waaqayyoon isaaf gochuuf jiruudha. Yookaas fedha Waaqayyoo isa ta'eedha. Yookaas fakkaataa Waaqayyoon itti barbaadeedha kan inni kadhachaa jiru. Kana waan ta'eef kadhannaan karaa namni dubbiitti hiikuu hin dandeenyen wanta godhamu. Kana jechuun karaa namni itti Waaqayyoo wajjin hin dubbatu hafuura qulqulluu keessa ta'eetii karaa dubbiitti hiikamuu hin dandeenyeen karaa ittiin Waaqayyoo wajjiniin wal quunnamu jechuudha. Kanaaf kadhannaan akkaataa namni haala salphaa ta'een itti hiikuun holi jechuudha. Walumaa galatti kadhannaan jecha yookaas dubbii afaan namaatiin dubbii namni Waaqayyoo wajjiniin dubbatuun holitti kan wanta gaggeeffamu jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu har'aaf kadhannaan maal akka ta'e haala kanaan yoo waliin ilaalle hiikaan kadhannaa maal akka ta'e kadhannaa jechuun gaafii akka ta'ee fi wanti kadhatamu sun immoo dubbii afaanii waliin dubbachuu irra wanta darbe wanta hafuura qulqulluun gaggeeffamu akka ta'e waliin ilaalle waan ta'eef sagantaa ta'anitti immoo kadhannaan akkamitti godhamuu qaba kan jedhu waliin ilaallaa. Akkasitti nagaan Waaqayyoo, nagaan Abbaa, nagaan Ilmaa isin wajjin haa ta'u. Gaafii fi yaada yoo qabaattan akkaataa hafuurri Waaqayyoo isin gaggeesseen akkaataa isin mijateen naaf qooduu dandeessu.